Ani hata kan ja'u iddoon bu'aa malee calcal jedhanii inni qaama gaafatu ol deemee shawaa kana keessa taa'ee laga xaafoo ta'anii calcal jedhan iddoon achi ta'anii baas falmuu jiran wanni akkanaa jirtu bakkuma jirtan isin ta'a tolchu. Asumaanuu haroon tun hunda keenyaati. Hunda keenyaati. Akkasiimi. Wanni qofatti biyyaamtan hin jiru jechuudha barbaanne. Ati har'a booda firoo sultaaniyaa. Wal beenaa himaa jechuudha. Asiin haroon tun qabeenya uumamaa kan rabbi nuu kan. Qabeenya uumamaa kan rabbi nuu kan kana hunda keenyaaf waloof kan dhaaba tokkoo fi misiin garuu misoomuu qabdi. Manni babbareedaan as ijaaramuu qaba. Biqiltuun babbareeduun as dhaabamuu qabdi. Tajaajilli isiidhaan sirrii godhamuu qaba. Qulqulleeffamuu qabdi. Diqaalaan as keessa seerri si eeggamuu qaba. Diqaalaan darbamuu qabdi. Amaan as dikeen as darbamuu Diqaan as darbamuu qabdu lama. Wanni du'e harka sadii shorra as darbamuu qaban. darbuun taate. Bishaan kun tajaajila uumamaa albuuda adda addaa as keessa argachuudhaaf diqaalaan darbamuu dhabu. Rabbi nu dallanuu dhabu. Wasaaqni itti darbamuu dhabu. Gaafa san bishaan likkitti tajaajila uummataa kanna dalaga amalaan doonii walakkaa san jirtan madda galii meeqaa si uumte nama meeqa. Wantoota silaa kunuunfamuu qabu Oromiyaa keessatti hiifamuu qabu keessaa takka haroo carcari qabeenya guddaa namni hin beekin asilaa namni wanni naannoo kanaatii fi galii garaagaraa ta'u bishaan kana jechuudha. Bishaan haroo carcar kana gatii isii warri as jiru silaa beekuu hin danda'u namni. Rabbiin quraana laa yoo rafu ni'maa illaa baada zawal jeni beekumaa hin danda'an jechuu barbaada. waan rabbiin akka waa bishaan kana wajaalna min almaa kulla shay'in hayy rabbiin bishaan marraa waa hundi tajaajile jedhe qaamni namaa irra guddaan parasantaan guddoon bishaan lafti parasantaan 75 bishaan wanti hundi bishaan hin malee jechuu dandeessu bishaan kana kan waajiba ifannu haa kunuun sinu amma wasanidha itti dhuuzootu illee ta'u maaliif akkana ta'u qulqullaa'uu qabu harka qabdan namni qulqullaa'uu qabu bishaan kun eeggamuu qabu qulqullaa'uu qabu uumama kana eeguu waajiba doonii bismillah jenne irratti ol baanee abbaan dooniidhaa isa kuti amma laal doonii arra jedhan gubbaa jirra akkanitti shufeerri yoo dhufe akka akka nuun deemsisee nu argisiisuu qaba. Keedar asumaayuu dooniin tunka.